Lesbian dubbat himbo walumaan deemna malee deema bar buna silaa numaan dhugaa bar. Tamam waan mana warra wanni silaa. Kala saajiraatu isin kanama tokko tanis ni jira. Aboo dhageeffadhu namni ni jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya addunyaa warratti argamtan salaamtaan teenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabdu isin jecha arragaa alhamdulillah gammachuun isin dhufe abdi hordoftoota salaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fiyyaa jirtani. Kabajamtoota fi hordoftoota afaran. Alhamdulillah gammachuun har'aan tana seer kudhagaa. Hai maali barbaada khatira kan jiru kun doola garroo yarra. Deengadde wala garree bar hordoftootaa fi hin dhiyaanne. Hordoftootaaf hin dhiyaanne naafate deengadde wala garree. Deengadde wala garuu hordoftoonni dirqama seer kudha qaban. Maal narraa barbaada? Wanni sirraa barbaadamu abdi maali jira eessa jira maali badee. Jira jetti jira akkanuma tokkotti. Akkanuma tokkotti bar namu jireenya hin dadhabne bar. Jireenya hamataa keetii akka agarteetti bakka taane bitaan dheetee jiraachuu san inti ta'e keessa jiraattu barbaadna malee nuti kana. Hordoftoota haalii jiraachuutti jira nagaan qabaanis akkanuma tokkotti seetumaan cabjee birraa jiraachuu jira. Maaltu cabsi godhe? Wanni calna godhe ma? Wanni calna godhe wanti badeengadde gartisanii maal? Wanni deengadde harke bar atis. Amma tamee maaliif na barbaadde? Wanni si barbaade hordoftoonnummaanuu abdii eessa jiraa jechaa jiran. Abdii dhiyeessii abdii gara maatii deebisii duniyaa mana deebitee jirti gaafa naaf dhaaddattu beetu gaafa birraa dhaabisumaatu duniyaa manaa baasee akka duniyaa manaa baatu ka godhe isin jettee gaafa naaf dhaaddattu sanirraa hordoftoonni ilaarra si barbaadaa jiran. Kanas mana deebisanii miti. Isin mana deebite haa ta'u. Gadda mana deebinaa ta'a isin mana si deebinattaniiti mana dhaqee. Bar mana deebinee bar. Hanga gantuu ollaa gartee wanna godhu sanitti ol seennee jimaa qabaane. Nama durii jiraa mana. Nama durii jiraa. Nama durii jiruun ol seennee qabne. Ol seennee qabne jimaa hangaan qabne sanitti ol dhuftee akka gandaa dhufte akka shishaan kun jiruuf jimaan qabu jiruun takka facaaftee tarreen irra jette. Haadha ilmoo teetiiti bariisiin. Haati ilmoo tun kabajaa qabdu gaarii bu'aa maqaalitti irratti naaseen harboota. Dhageellaa sitti inni haasoo inni abdii dhageeffadhu wanni CBC jechuun ilmoo wajjin qabdan karaa addaan dheetanis hin qabdan. Dhugaan sitti himaniiti. Ati immoo akka nama tokkotti itti yaadi. Dheengaddaas deemteeti nuti bultii teessan keessatti nagee yaaduudhaaf naaf birraanis hamanaa gabbai hanqa isin turaara buufattuu siin jenna. Achiin deemi bilbila cufadhuu siin jenneeti miti. Wanni bilbilas nurra cufattee achumaan cal jetteetuma yaada isoo namaaf hin dheessine yaada. Amma dilaa dhageessaa gurba. Ije. Na cinqitee na barbaaddee telefoonaanis na cinqitee kana siirraa cufadde. Dheengadda taatu mana sana dhageessite. Ija ganda ollaatii du'aayii qabu. Akkas naa jimaa qabu jiru qabaatee jiisan keessatti akkas dhuftee ibidda sanii fi waan akkas narra facaasitee na kaasuusan. Ije. Amma booda waa'ee qaalitti aanan dhageeffadhu ammallee arrallee baruulee asumatti naasoo. Amma caljime. Aanarrallee baruulee asumatti naasoo. Aara keetiin eegale gadda wanta keenya nete. Hoo buna kanallee dhumbee narraa qibsite. Buna isaan narraa gad dhugaa miti. Mana kiyya jirta amma tarreen jeenan deebiin kee kan narraa usee. Abdii bakkaan itti sirraa ka'uun qabu. Barbadeen gadda ibidda narra neete siin nagu beerde. Laa bakkaan itti sirraa ka'uun qabu. Ibiddaa miti wanni fali waliin nurra naqamee bar. Bakkaan jiru taa'ee qabee. Waliin nurra naqamee bar. Tamam. Ibiddi bar waliin nurra naqamee. Duubaati ibiddaan nurra naqamee jetteeti. Hamaan kaanfadhee anaa TikTok liivii seenu jiru. Hoggaan fi isin akkas na gootu. Isin tun dhalaa bar. Dhalaan tun akkuma harmisii irra waa iliin isii irraati. Dhageeffadhu isin tun jaartii ta'e haadha ilmaan keetiiti. Amala isii beekti. Kanaan duraas. Waa'ee amala isii. Hayee amala isii yoo hin beekne namni kun jireenya kana akkamitti hojii jiraatan. Buna kanallee anaa dhaabe. Isin duratti illee dhaabne. Yaa Allah. Anaa dhaabee buna dhugee silaa jimaa afaan kaachuu deemu dhufee asii. Waa'ee duniyaa maarree jeesine. Ammallee waa'ee duniyaa narraa gadi dhageeffadhu waa'ee duniyaa ammallee duniyaa jechuun agartee miti haadha maatiiti. Dantumasi. Eenyu? Dantaan ta'isiitii mi dantaan ta'e sallachuuti. Isinis dantaan ta'e sallachuuti. Dhalaa taanee bitaan jala wanni deddeemtuuf hin jirtu. Dhalaa nama kabajuu yaa boolaa haadha ilmaanitti nama kabaju. Tokkoo namni sirri jiru gartee mi'aaf jettee yoo haara qabaattellee goggodhattu atillee kabajja. Dheengadda geessee. Isaan mana si geessoo. Mana na geessee anaa gamoo jiru kan manni guutuudha. Badinii ammallee sittiin dubba. Ammallee namni ni jira. Nama biraa dabalannee dhiisii tana ol deebine rakkina jiru kana barra waliin. Waa masiitiin dubbachaa rakkina jiru isma nin karadha yaldeeme. Isimoo. Awwan dhageeffadhu namni kun ijibbaata ol godha. Tamaam isiin tun haadha ilmaaniitii bara. Ayee dhalaa taaniif kan jala deddeemuu tuttuba. Deengaddaa'u maa isin kabajin maa isin kabajin. Isimoo. Bar lallee haa kabajuu baattu maaliif nan kabanyee jee isi dura dhaabbadhee isii homachuu qabu. Isin muka baanar kallaa duyyaatiin dhiisee mana silaa ibidda isin harra neetisan silaa isin gubaatu jetti.
Ammoo yaa sinatti naasini waa'ee isii yookaan mana kan isa yookaan kan irra deemu buleesoo. Boo bakka ittiin deemuu qabu aniiti dhageeffadhu asumatti manguddoo gaafattiin hojii jirtus jaammadhee manguddoo dabalataatis jaammadhee waan kana isin jidduudha ilaalee fixa malee dhiisee keef ittiin deeman yoo nan qabu manguddoo jinni isii hote isaati hije kalaas arraboota jettuun hangartoon dhugaa seenanii. Awwa abdii Mustafaa kottu gattaay dhageeffadhu. Deemu deemu kalaas yalla kai. Wanni bakkeen itti deemu jirtu kottu gattaay. Dantaaqeetii kalaas. Akkam Waa'ee isii natti naasin. Waa'ee isii Natti naasin hin buutu. akkam waa'ee isii kan hoggaa sitti naasoo inni maaliiti? Natti naasin kaawwadhe ngatti sababa keetii ibidda daraan dheedeera. Ibda. Martoon iyyuu duka sana gubbattee ringa reeffoo taa'ee jiru. Ya. Awoo. Kalaas manuma kana osii dhiisee ta'e. Eenyu? Awwa kottu ol deebi. Yalla naasirraa deemaa kottu deebi. Haa akkam jechuudha akkana jechuun dhaga'u jirtan gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya bunni isaatiillee naannatti hafu wanni dhuguuf hin jiru. Ani mana isaa kaneen itti dhugeef kabajaa isaati. Isin deengedda kabajaa naadhaaf deef inni ammaan tana mana hiyyaa kanarraa deem jechuun kun kabajaa agarteemi kabajaa akka naan qabne agarsiisu jira hordoftoota keenya. An ammoo ilaa irratti gaa waa'ee isaa kana jalaan deemu jira dhaabbachuutti hin jira halkanii guyyaa hirriiban qabu. Bakka deemee hin barbaadin hin qabu. Gara isuma isaatiillee deemee ijoollota inni dur saayibaanii ta'isaa hojii deemtu hunda bira dhaqeetiin isa barbaadu jira. Inni ammoo as garagaleetuma anuma kanaa'uu ijeeffachuu jira. Dheengedda isii yoo aarte aara saniin namni tokko gaa walitti isa eegan deebiin eegan isoo manguddoon jidduu dhuftee gatteessee hin ilaalin. Fi kabajamtoota kiyyagaa harkuma jirtan akkuma isin harkaa jirtan kana gurbaan an isiin kabajaanaaf qabdiyuu. Dhageessanii isiitu irra kabajaanaaf qabaa waan kaniin keenya jee isee jiru kanaatu irra kabajaanaaf dhabee mana isaa keessatti na dhiisee keenarraa beeknaan jee. Dheengedda ibiddaa miti waan feete silaa isiin irra neetan roga yoo isiin irra neetan hin fudhadhaaf. Maaliif dhaqee gaa gandi ollaatis haajaa jira haajaa saniif akkuma gandi ollaa du'aa godhanitti wal quba qaban gandi ollaatiin yeroo innis yaamameetiin dhaqee achuma wal agarre. Akkasitti booka egaa ol seeni mana jeeni. Mana hojii ol seenne gandi ollaa guutamnaan hoggaasan isiinis yeroo san namaan irra jiraa hin dubbanne narraa baasii naan jette gurbaa kana. Hin baasu gurbaa kana hin baasuuti. Gurbaan kun abbaa ilmaaniiti. Dhaabbadhu waan takka takka laallee goonaa. Isoon hin jechuu jiruuti walitti daddeeffatanii shiishaan dhugu jiru nu duraa buttee facaafte. Ammaan tana deemeetiin mana isatti itti dhufe yaani bakka inni jirutti. Tamaam. Mana biraa jira hordoftoota keenya gaa namni tokko yoomiyyuu taanaan kabajaa waliif qabaachuu wayyu buna maal kannaa miti buna miti oowwu biraa keessaa na galche gurbaan sukkara na qabsiise sukkara rabbisaa qabsiisu yoon ji'a baarsa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa isinilleen akkuma agartanitti du'aa godhaadha waan kana akkuma isin jechaa jirtan gurbaan nageen qabu gurbaa qabrii beesaniitu walleen ganda azaabaatii dhufe saniitutu walleen siirii itti godheensa dhalataan ibitaanin jala deemu jira dhalaan biyya tanaatis walleen akka kana akkasaniin beenu boo nama maraachitee fitteeti taan fi kabajamtoota keenya gaa du'aa godhaaf isa kana rabbi haa qajeelchuu rabbi faa beeksisuu rabbi maatii isaa beeksisuu jaati isinilleen du'aa nuuf godha maaliif abdii ka duraaniiti miti abdii duraanii nama mana keessa na dhiisee hin ba'u waan fadheeyoon isa godhe waan fadheeyoon ta'eewu nama arraan tan agartee miti kee mana kiyyaa keenarraa bayii naan jaajee hin yaanneen dhageessanii maaliif dila inni hanqa inni kabajaan inni naa qabu akkanatti xiqqaatti jee hin eenye maaliif gaa namni hin jijjiiramne hin jiru gurbaan numa jijjiirameensa namni jijjiiramne hin jiru ilmi namaa numa jijjiiramaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya arragaa inni kana jeef faraan biraa bakka dhaquun qabu arrallee borullee karaa barbaachitoota fi hordoftoota keenya gaa akkuma beekamutti inni kun dirqama isaa beekuun waanuma isarraa eegamaati isinii galee maaliif namni kun isiin tun haadha manaati haadha ilmooti waan takka takka laalee haala itti duraan wajji jiraachaa ture sanis ni beeka haala itti isii hojii duraan itti deemaa ture sanis hordoftoota fi kabajamtoota keenya ni beeka maaliif waan kana hundaa'u akka itti isii hojii jiraachaa ture akka itti ilmaan kana isii hojii hore akkaataa itti hojii deemaa turan guutuu isaanii ni beekan isaan lachuutu ijoollee hin taane ijoollee irra waliin dhuftee miti nama ilmaan afur waliin qabu
tarabbii takkarraa shafii taate sadii waliin qaban alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maaliif gaa kana keessatti namni alaamala walii hin barin waan wajji jiraatu natti hin fakkaatu. Akkasi hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinilleen du'aa godhaa. Maaliif abdii sheekha itti yaamii sheekha irraa itti fidii akka wallaanamu godhi jechaa jirtan inshaallah sheekha itti fiduun kiyyaas ammallee hafan qabu. Maaliif dhibbaa dhibbatti harkeetiin jira. Maaliin harkee hojjetan akka inni fayyaa hin qabne harkeetiin jira. Saniifuu deemee itti barbaaduun dirqama keenya. Arras borus gurbaan noormaalaa miti. Namni noormaalli gizee kayyinarraa deemu mana kiyyaa namaan jiru hin qabu. Dhageessanii kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Waan san taateef inshaallah taala du'aa nuuf godha. Du'aa nuuf godha. Du'aa nuuf godha. Maaliif cal jettaniitis miti nutis cal jennee taa'utti hin jirru. Jabaadhaa du'aa nuuf godhaadhaa. Hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana tura. Isinitti illee dheereyse akka inni keenyarraa beeyyeetti bahu. Kanaan isinin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa inshaallah hanga nagayaan rabbi waliin nu deebisutti nagayaan naaf jiraadhaa.